season. Akkaataa itti garteemi ilmaan wajjin argatan garteemi jireenya kan akka itti wajjira haa godhan waan akkasiin ta'anii Kakkabanna kan beeti kulleen. likkuma beete kulleen kullee jechuun Saboo kami ka kulleen fuudhe joomtaa kana. Meesa sabboon ati deemu gurbaa kanaa kullee bira rafee jiru kullee rafise jaachaa jira meesa sabboon amuuti isa warra daati jalaa kaas itti deemee dubbii sana boo dubbee jaayiba tasbee. Wai. ijoolleen ittiin feemas tuyyeetti sabboon adage ijoolleen tun ittiin feemasuudhaaf suuraatti Addi feemas tuyyeeti. suuraan tun yaa'idhaan itti ilaaltanii gartanii nagaan harka ol qabannee yaartiitti jenne haa godhadhee wajji kee. Adeeti jirta amma. Boo? Oyya sabboona Eesi jirtaati? riyaadiin jira suudiin jiranis. Duuba biyyelloo eeda uffattee namni isinis riyaa jirti maal ati geessi tanarraa maal goota keessa riyaa jirti? Kanarraa maal goota? Ati maal goota isin riyaa jirti biyyelloo eedan kaanne hojjiidhate. Wajji kaanee suuraa kaanee yeroo hunda beelloon ta'e nyaaree sabboona yeroo sanii yeroo sagantaa sanii ittiin dabarsine suuraa wajji kaanee firraa baafnee biraa uffannee tete nyaree amma firraa. Firraa baaftaniiti addi isaasiin geessi dhuftee isinis achi laayii bira jirti. Mana adda addaa seenneeti isinis achi galatoomaa uummata sitiin Qooyiga eega akkas taate waltuytanii? Waltuytanii jaartiitii akkamittiin hin tuyne? Egaa sagantaa Tuqee hin tuyne dhage waltuyne gaafii hogguunsi gaafa deemuma deebiseeti. Ayyee Waltuytan moo hin tuyne? jaartiitii yaa waltunyee jira jechuudha. Galatoo. Dabbaan dhiyootan haadha faatee biratti fuulleen mee dabbaa keedha jettee akkasi gahu goote akkasitti jabaal tokko kanuma fuulleeti moo kafatee mujaayib tokko fikkeessi. Amma laalgaa amma ragaa qabatamaa argannee jira. Tanaffas habibi gaafii tana ol naqabii gad naqabii miti laal riilii himtaa jechuudha. Mana kophaa jirtaa mee ulaa firaa joofe sirriitti akka isiin ol hin seenne. Namta kana najee kun jirraan tana hojii olaara mana kana qofa iddoo irraa balleessaa jiran maanta dafi. Mana iddoo irraa balleessaa gaa'e sikitiin isinii baasa wallahi mana iddoo irraa balleessaa foloo godha jaarsa fuullee dhageeffadha. Dhiyoo tana dabbaa laayifii irratti jechuudha. Isii fi haati faatee wal cinaa ol kan ilaal kuullee miira keessa galtee ilaal. Gahu gootin hudduun ni jabduudha jettee tajaajibaati. Wanni san dhugaadha moo yaa bibi kiyya namummaan dawwalee isittiin dawwale jeetiin addaan baafadha jee yeroon arganne ammaan boota argadhe addee ka arge dabbaan san dhugumaan jabaadha moo feeka habibi kiyya sagalee ol fuudh. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf dabbaan suni dabbaan kanuma isiiti. Huuleen dabbaan lafatti irra qabdi miidiyaa irratti lafatti irra qabdi lafatti dabbaa bareedaa waxxaati irra qabdi. Eda korocaatiin bulee jechuudha dabbuma sana waan imaamishaan keessa. Okay adee ifaani dhaamsatte moo hojii raftan ni ibsatte. Ara ifaa kamitti naaf fadhee rafa wayii zabana dursa hin jiru bara amma ifaa ibsanneeti tartiibaan akkana wallaalaa isii katti ulaa goftee ol deemtu akkana wallaalaa gartee mi asii ni jiraami. Sabboon afaan namsa dhiyee. Ifaaniin ibsadhe jee. Boo? Ifaa dhaamfatee ijoollee Sabboon waa hunda gaafa dhugaa kulleen akkas gubbaa jettee yeroo hunda buulii nu qabattutti ni beektaa. Waa hunda qaba. Buna qayyaa diimtuu itti beektaa waa hunda gaafa nurra. Habibi awwa mucaan ajaa'iba bira dhaqee jira dhageeffadhu akka Kamaal Abdallaati miti. Kamaal Abdallaa waan gaafa nu dhabne buleesoo bira dhaqee kuullee fuul wajji nyaatee ka suwwaa qaalfeenoo shiriinitti silaa kamciyyoo shurtaan qabdu rabbi baase. Habibi kai eega geemii taphattanii mana waliin seentanii. Eega geemii taphattee booda achiin uffata yaafnee uummata hundaan eega galatoomaa innee bakka sagantaa wanta goone booda irratti manaas firraa cufnee uummataas galatoomaa innee uffata keenya firraa baafnee ichi keenyee faxuura keenya nyaannee eega uggis rafnee reefuun tana kaatee isinis amma uummataan gammachuu singubbatti gammachuu dabalattee uummataan galatoomaa teeni akkasitti eenyutu dura gachiise siima kulle
hanga isin achi kuttee juuzaa fi kana daleedutti mana siree uffata firaa uffata baafadhee jiraami gaa uffata hirribaa kaadhee uffata yeroo uffata hirribaa kaadhee taa'ee jawwaala laaqu jira isin ichi kuttee juuzoon ufiddee dhuunee walumaan ifaa keenya ibsannee bakka ni jiraami gaa kiisiingii fi kanaan. Ati dura ciise hanga isin juusa fiddu. Bakka takka waliin cimne re. Teessee ideeti hanga isin juusa fiddu. Ni jiraami gaa taa'eette. Uffata yaafattee martoo hidhattee ideeti. Martooti jedhadheetiin taa'ee uffata hirribaa kaadhee taa'ee jawwaala kiyya laaqu jira jechuudha hanga isin dhuftu. Okay, fuulleen ogguu dhuftu juusa ogguu fidde gara hirribaa ogguu yaadanii ifaa osoo ati ifaa qabsiiftee teessu uffata firraa yaafte moo ifaan irraa dhaabsanii qaanfadhaa sin jette. Haara hin jettu turee akkamii jetti ifaadhaan hin jettu. Olaan ammaa kana beekanii jaartiin dhumayyuutu yeroo ammaa kana keessatti gurbaa ka ifaadhaan sin hin jenne. Bakka ifaadhaan fuulumatti hin dhiftu ni beekanii yeroo ammaa kana keessatti. La isin ifaadhaan sin hin jenne ni qaanfadhaa. Haara ibsi akka barbaadetti ilaali gara barbaadetti waan kee itti fataajii jetti malee dhaabsin jettu haara. Okay, fuulleen tun gurraatti moo diimtuudha ogguu huccuu ofirraa yaafte. Haara duuba qaama jaartii yaana guutuutti yoo tokko asirratti taasise booda akkamiin nan dhiisu. Him yaa himan ulaan cufa moo ulaa ofirraa cufidha ulaa ofirraa cufa. Ndageessi. Mungkin ammaa dhaggeeffachuu. Rabbii jee ulaa ofirraa cufa rabbii si usaadha ulaa ofirraa cufa ulaa cufa rafa jeef ulaa ofirraa cufa walaa jechuudha adeemu si misi jeef. Ulaa ofirraa cufa. Ulaa san gara deemalee ulaa ofirraa cufa. Ulaa ofirraa cufa. Meekaappii tana fuuluma qofa diban moo qaama hunda diban. Sabboona isin baagiraawundi noo biraa kaatee taa'u jirtu waan ta'eef iccitii hundaa himuu qaban. Wallahi sagalee sii taana wallahi dhageeffadhu edda si jeesaa bultee bakka biraatti laayivii taa'u jirti. Habibi. Na biraatti hojii taa'u jirti ammaan tana edda naajjeesaa bultee dhuguma rabbi sanitti edaan tana gartee mee. Aarsaa iddoo dhagee Habibi dhagee ajandaa sii fitannee ajandaa waan isii gaafii sirraa fitanneeti sagalee sii taana yoo isii waan edda. Amma isii meekaappii tana fuuluma qofatti akka dibanii. Seetatti dibanii cululuusan moo meekaappii keessaan qaama guutu. Laa meekaappii ni jiraami meekaappii hangi dibanii lubbuu tanaa ol dibanii harka kana ciqilee tanaa gadi dibanii. Lubbuu tanaa olii. Kau sirri taa'im kau sirri meekaappiin tun bakka meeqaa dibamti jii meeqa kau sirri taa'im bakka san sirritti qaroo dhufan sabbana bakka san. Baay'ee. Ite isin akkamii godhattee meekaappii lubbooliin ni dibattee qayyee ni godhattee gartee mi harka kanaa gaditti qalamni dibattee khalaas akkasis shaayettee Oromoo dura baatee jechuudha. Qayyee godhachuusi kami beekteeti? Qayyee godhachuusi ani wajji rafee hin beekaree dubartii qayyee godhattee hin beeka waan ta'eef ni urgooyti. Eedaa urgaa? Durummaan inni deebiti edda dubrummaan fudhachaa bule waan ta'eef namni qayyee godhatee dubartiin. Dubrummaa taqayyaa fudhatte? Taqayyaatiin fudhatte dubrummaan taqayyaa tanaa orjinaala waan ta'eef dubartiin gisee qayyee godhattee wajji rafan ni urgooti. Sini galee akka nama dubrummaa qabu caalame ho'itti jechuudha. Ati immoo koi kuulee dubrummaa irraa hin fudhattee taqayyaati moo taata saangaa hin qabnu jaanisiif achi baatee duraan nuyi himanii ati immoo taqayyaa irraa fudhattee jechuudha. Dhiiga ni qabdi taqayyaa? Dhiiga orjinaala kana qabdi mi dhiigallee dhiiga orjinaala gaa doofaa akka dubrummaa sana hin qabdu dhiiga orjinaala qabdi ni jiraami. Kuuleen laalatte. Guys, mana kana follow godhaa hundi keessan hundeesh. Guys, mucaan haasaisaa follow godhaati. Mucaan haasaisaa follow godhaati. Kuuleen laalatte. Boo? Mutin jiru sabboona follow godhaa jirre. Follow godhaa guys mucaa. Manni kun samaanuma akkana koofla jiran. Kuuleen laalatte. Follow goone yallee. Kuuleen laalatte. Hai. Abu ulaa firraa cufu iyya bobaatee waa gadi deegini. Ulaatti banu jira sabboona absitti koo ulaa firraa cufu. Galgala kana sagantaa qalabaati hundi keessanuu yookaan mana kiyyaatti yookaan mana hulleetti sagantaa qalabaati qabna waan ta'eef edanuu keekaa fi amartii sitiin ka'a edan nu mijoone. Maani shaatiin hullee edda qacoollo gadi hin keenye silaa suuraa nama baagiraandi kaa'ettu maal taate? Barsiisota namaatti laasoo jiru. Oi akkasii miti hulleen bara wanni inni deemamuu bara junee tanaan hulleen laalattee gurbaa oguu dubrummaa irraa fudhatte. Maate. Mucaa. Hulleen hin laalanne oguu dubrummaa irraa fudhatte. Waay. Ani laaltanii gartan qallaan kun hullee gartee mi? Namaa dhufeera na baase. Edagaa ijoolleen. Namaa dhufeera na baase.
bakka rafan dhabaniiti ulaa jala Keessa humna gaggabdee keessa gaggabdee irraa si harkisanii dhufanii. laa ejatti gaggabne No, la sabona ular dhaabbattee abaaboo wanitee moo eessa dhaabbattee abaaboo wanitee fijiin achiin booda eessara qabannaa eegalte jimme. Bakka ni beektan gaa'ee kadhatanii irraa na baasan jechuun isuma san dadhabaa bultee waan ta'eef dhiisii naan jedhanii irraa na kadhatanii miskiina rabbii dhiis. Okay, akkiin siin jedhe dhaggeeffadhu gaa firishaa kiyya ni haasawin ammaan tolfadhe dhageega. Sagaleen ni dhageeffamami. Kuulleen akkuma asirraa sanitti gartee yeroo gara siree dhufte taphatte moo sigaal qabdi? Ara gizee karaa siree deemtu kullee ni beektaa muudii takka qabdi. Gizee karaa siree deemtu. Muudii Isiin ammaa kulleen tun biyyummattuu durumaanuu si warra magaalaatiin na fakkaatti. Ariif akka dhalaa ta'anitti shiita gurguddaa kaatee mana akkaataa itti miira keessa galchitu beeyti. Bas akka lafatti miidhaa irratti agartan kanaan miti. Faranjii samii gabbee faranjiidha fakkaatti araba fakkaatti gizeenii fi. Ogguura fuudheemtan sana kuulleen anniin qaanfadheetti miidiyaa kanarratti amma fakkeenyaaf yoo nutu kuullee dabbaan immoo baafte yaani anniin qaanfadheetti ogguu dura rafuu hirriba eegaltan sanii siitu harkaan dura qabee moo isii si dhiyaate? Dhagee gizeenii fi hojii fuudhee manii ni jiraan gaama edda sana akka ta'u jiramne si mana gee. Wajjira fuudhee manii osoo hin taane wajjira fuudhee musan jibalee. Wajjira fuudhee koi siitu harkaan dura dhagee woo gurba siitu harkaan dura qabee moo amma ogguu isiin dhuftee ati dura teessee siitu harkaan dura qabee moo ati hin sodaanne ogguu san isiituutu si dubbise moo siitu harkaan dura qabe? Nama harkaan dura qabee barbaada. Namni harkaan dura qabee anaa jechuudha. Isin jaartii waan ta'eef dubartiin xiqqoon salphate waan ta'eef anaatu qabee. Maal siin jette ogguu harkaan dura qabde san maal siin jette isiin? Jaartiyyee lubbuuttee kokkofaltee taphatte kaayiroo sani jaartiyyee ni rafnaa. Laashi bakka laaluu taphannaa ginaan gaajjeetiin giraami. Jaartiyyee. Jiraamnaayi. Guys, follow goda. Awon mana tu nama jalan dia ke yaar. Guys, follow goda muka wang gudi muda. Wallahi. Benya dekat jaartii hojii Aku ada dhaggeeffadhu mucaa dhaggeeffadhu. Anu gachiiseetiin jira dhaggeeffadhu dubbiin na keessa dhufaatiin si gaafachuu jira. Dhaggeeffadhu. Dhagee hogguu harkaan qabde sani si jala gamana siite moo aboo na dhiisi sin jette. Akka dhalaan keenya ni asaana isa kaagariini. Ni jiraami dhalaan tuni amala qabdi amalaani akkaataa nama tolchuudhaaf nu dhiisi amala keenya kan nu dhiisi keenyaaf nu dhiisi diina keenya kuma itti sanitti yeroo itti qaqqabdee hojii qofaltee taphattuu qirqirsitee gaanii jiraami waliin bobborortanii tiraasii waliin tumtanii mana kana keessa gizee kasii hojii shaatanii taphattan achi booda osoo taphatanii gizeeniif ni jiraami gaa. Okay, ati yeroo qabattu san harka bitaan qabatte moo mirgaan qabatte? Ayibo bismillah jeeti ilaal. Bismillah jeeti. Harka mirgaa kanaan qabee akka ta'e shorreesse. Eessa qabdi? Eessa qabdi? Diree eessa qabdi? Amma gizee namni hojii rafu walumatti dafanii beekta gaa sabboona. Harkati namicha harkasii qabdi moo? Mormasii kana qabdi moo duree harka bitaatiin eessa qabdi? Harkaan eessa qabdi dura? Harkaan moo? Amma gaa gizee rafa walumatti dafan akka waan jira waan ta'eef wal bira jira waan ta'eef ni jiraami asuma fa'aa qabdee fitta qabda. Karaa feete qaamasii kanarraa bakka feete harkaan qabdee fitta qaban seeroo sanitti ni jira waan ta'eef. Okay, galatoomne hogguu eenyu dura dhungate? Anaa dhungate. Eessa dhungate? Follow godhaa guys. Bakkeen dura tokkoffaa dhungadde moo tokkoffaa adda keessaan dhungadde? Tokkoffaa adda keessa dhungadde achi booda hoo? Fa! Alame ola jedhan. Lammaffaa ni jira gaa kiisiin godhe. Kiisii? Afaan keessa jeeqa? Afaan keessaan keessa godhe ni beekadhee namni ammaan ta'e namni kun hin dinu. Irgoon kuullee san ni mi'ooyti? Afaan si keessi? Kuulleen ni beektanii waan isin dhala dubartii irraa addatee irgoon si akka gurraattiiti. Irgoon gurraattiitu hedduu gochuu bilee taatiin ni mi'ooyti illeedha. Akka dubartii kaanitti illee goroora kana baay'een qabdudha ni beektaa nama ta'a. Tartiibaan
Abo chala. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaliif jirtanu? Agur. Jaarta kulle fuudhee jedha alaabara. Mee gaafa duwwaan gaafatamu qabalees atillee dabri. Koi. Kuleen galgalanii rumne. Ale ini dubbata. Isa kana haa fuudhee isa kana haa fuudhee. Ale siyaasaa malee waan akkanaan beeku yaa. Lakki. Wanni hin beekne illee hin jiru garuu maali amma ergasii na hirumte ana jalaa hatammoo kami? Boo mucaa kana jalaa hatanii tagalee ta'uu Amma nama biraatu deemu jiraan nama biraatu mucaan wajji bulteetitti mucaan nan quubsine bakka nan geenye jira gurbaan immoo bakka hin geetiin jiraa jira. Si galee? Mucaan garam qote hoo? Taadaa namni jaartiin jalaa hatame akkasitti taa'ee haasaa haree rabshaan kaasu? Kan rabshaa kaasu jira barka innis bakka qabatee bakka siin qabatee wanti himu jiru kanaaf bar. Harka lamaanii mataa qabatee u'uu jechuu qaba bir. Akka Ahmadina Gaarooti immoo. Tiktokin ni aja mere fakkaate mucaa tiktokin seete mee mirshaa mee barreessi. Maamishaa. Akka warning inni fakkaate takkan inni fakkaate. Maa tasgabbeessitanii isin tasgabbeessitanii maa gaafattan iyyiin jettaniini rabshaan haa ka'u. Bara akkas jechuun qaba ture sabboonatti kan jarraadha silaa iyyi gangaluun takkitti yaallisii yaadadhu jechuun qaba. Mucaan furdaa qabatee finfanni samuunaa fiddan jechuu qaba malee maal akkasitti tasgabbeessanii. Mucaan bar dura laal dhageeffadhu akkaataa isiitti goota kanatti yaadachiifnee achi booda akka ka'ee ce'u godhu deemna bar. Akkaataa inni sii godheef akkaataa isaa wal godhan kana itti haafneeti. Gisee miira fayyaa taasisaniin booda haqee fiiguuf deemna mana keessa beeka. Iyyuunuma qaba malee konkolaataa jala of galcha yookaan immoo kiisii wanta jedhamu jira. Kiisii jechuun beenyaa fudhachuu qaba. Si galeera san fudhachuudhaaf immoo akka kanatti tasgabbaa'ee haasaa iyyuu qaba boobuu qaba. Wayyaa boo bakka takkatti fuullee afaan keessaan dhungadde jeewwanni bajaadha. Abang. Cara awak tu nanti be. Gafi wai sing gafado. Gafado lagi. Koi aruza fi game mal tu walitti fida sabu dagal. Game murti dalaga murti gudo tu. Dalaga murti uji nu baze ka. Murti uji nu baze. Jechuun namni tokko ni heeruma yoo ta'e firaa fi haalii haammatee hiriyoota haammatee heeruma malee giiftaroota haammatee heeruma. Aboo edaa daruusa maaliif beekne nuti kunoo kuulleen huccuu adii tana kaa'attee dhaabbatti ilillii harka kaayanii halkan guutuu ta'anii bulte jarkii adii. Kuulleen gisee geema taphattu maaliif keessa qubeef nyaatti qo'e maa keessa qubeef nyaatti akka ijoollee daa'imman maa akka dhamaati wanti. Uba wanni nyaatuuf jaalaa yaa ko mucaa uba kana afaan keessaan baatu kun akka ijoollee uba kana afaan keessa buutuudha akka way anta taajabee qaalitti maal taate dhagaye jaalaa akka waan kaarabaa achi suuqanitti qeensa nyaatti maali jennaan qeensa miciyyoon yeroo hunda akka dhalaa magaalaa wayii kaatti hin kaatu ni nyaataa bar. Jala kana sabboona wallahi laal qeensa kana akkana harka kana zoofaan keessaan fuudhii kun viidiyoo sana waraabe irratti illee waraabeetii jira viidiyoo sana postiin goone malee postiin godhuun sadde ani tokko waan kabajuuf inni tokko barbaanneef inni isa malee hay na dhibee muu qeensa waan keessaan baftu qaalitiin dhiyoo nanas akkatti dhamaatee geema kana aboontuma jalaa qabu dadhabdee minam eedas akkasuma nu rabbashaa bulti. Nama ol galchuu dandeessu fuulleen qeensa saniin jawaala fayyadamuu wayii beekti qeensi dura dhawa qaaf godhee jawaala deebisa. Akka harreen biyya arabaa takka qeensa magarti dibar jaalaa nagarree taree bira hidhan takka. Jaala. Who is next? Itti aanee eenyu fuudhuu deema asirratti? Itti aansee ana amma. Game kiyya irratti ijaartee fideetiin dhufu. Boo Alex ate murtii guutuu maaliif leencaan fidiin? Leenca miila isaatu cabaate naa deemuu dide. Ay Alex leenca kan neer. Wallahi. Hay komantii irra kan kana garee. Alex video tak Alex
Alex Asha dhiyoo guliti tana. abba kaya leenca asha gulito kuna kada homan dira kan namtoko. Sakande. Maal wanti fay caalaa fayitu blog nu godhe nu warra giiftaroota isaa caalaa fi addabbaan fa'a. Wallahi karaa dhaynee giiftii kenne nuuf dhabne uummata seetaatu uummata bikka. Atilleen bulloog taate. Innaa taata bilookiina godhanii achirraa gad na buusanii. Ambeekaatiin nama walitti hin buusu jeetiin dhoksee barra. Wallahi rakko. Sanu nama leenca fidi bilo kun barbo sirri miti yar. Amma Alex ati leenci kee bulloog eegganni bulloog jalaa si baase maan darbirree waan qabdu. Yaabo. Ay, silaa geemu. Yaabo dubbii bulloogii san uummanni mootii iddoo argata yaa jaala. Kijiba kanaan bulloog nu godha yaada jechuun booda akkuma Alex gara dhufe. Akkanuti giitti gaidee bakka nu godha yaada yeroo sanu kijiba kana gadumana kan yar. Wallahi. Samurti Ergasiis kennu. nama mootii daraan bulloog na godhan niin beekan jehu maaniif neree. Eenyunni. Murti guutuu nama na jala nama bulloog godhan niin beekan jehu. Ani beeko ma. Polotikaa ta'an nurraa dhiisaa boonni taphannu nuti. Nuti taphannu boonni isaanii san seenuun barbaadu hedduu seenuun barbaanne illee. Dhiisa nurraa dubbiin isaanii waan dhiin. Gurbaan isaa gara bishaa qabna. Alex. As bahee kaafiiddiyoon deema nyaachuu jirta? Lakki buna dhuguutti hin jira. Wallahi. Wallahi. Atis baranni fuuteessa? Ani tureemi. Aruusni kayoon? Dhiyoontan wal harkan malee. Maat. Ati diaspora wayii fuute moo ta badhaasaa? Badhaasaa! As bahi badhaasaa jedhutan takka. Rosa. Alla badhaasaa kanyi badhaasaa. Aku ada di sana kau cipte wallahi lagi. Kali itu sama nurani ni kau ada susin. Ini maa kabbane sini maa antas gabbe sini sih. Rukut apa itu? Rukut. Ada sampai gue. Awak mau jamir rakyat dan negara jadi kisu jira orang. Nah, boleh kasih awang kita nunggu deh. Ay, gurbaan amma iyyuu qabatu reebar. Kophee foo namni ganama subii jaartii jalaa kee miila jalaan dhokos jedhu. Jarri kun lachuu immoo jaartii jalaa kaanii dhufanii beekanii beekaa. Iyyaala jarri kun lachuu. Alex Mena fi sakam tura si tinggi godhas bayi. Maat. Awwa Itoophiyaa kun jima kamaasi.